namni bakka hanga hin jiru. Yaa hubattee jirta wanta miidiyaa kanarra jiru. Namni miidiyaa kanarra jiraatu beektaa waa baay'ee argaa. Namni suuraan namaa gadi garagaliif jedheetiin argite. Kutaan kun dhufee dhiifama gaafachuu qaba warra jedhutu jira. Miti namni du'ee dhiisiti. Garuu akkanatti deema mataanaan argite. Baay'ee wanti godhamu martuu bareeda akka ta'e beektaa of si barsiisa. Jechuun bakka jirturraa akka dammaqxu akka argitee alagaa biraa fira godhattu argitee wanti ani yookaan Oromoodha yookaan afaan kee dubbataa ebalukii akka atiin jenne si godha akka of qusattu si godha jechuudha waa mararraa yoo maaliif jennaani. Wanti ta'u martuu maal jetti gisee takka Oromoon wanti argitee keerii sharrii marattee dhufti jedhan keerii jechuun wanti gaariin tokko wanta badaa wajjin maramee dhufaa jedhan yeroo dhufu jechuudha. Maaliif jennaani badaan sun daariikt sitti hin dhufu wanta gaariillee qabatee dhufaa jechuudha. Uf si barsiisa argitee akkati dammaqxu si taasisaa jechuudha. Eenyurraa akka of eeguu qabdu si taasisa. Maaliif jennaani kana waan baay'ee waggaa 5 kana keessa waan baay'ee dabarsee Oromoon jechuudha. Ispeeshaalii uummanni Maccaaf Tuulamaa kun yoo nu akkas jennu namni maal jedha beektee? Gandummaa jedha. Miidhamaatiin argitee ati miidhamaa, ati ajjeefamaa, ati arrabsamaa, wanti tokko yoo wanti happenii godhe tokko imaajin gara biraatitti wanti tokko yoo waa ta'e yookaan akka namaatitti ilmi Maccaa yookaan ilmi Tuulamaa tokko yoo dubbisan keessa dhaqee waan mata akka dubbate wanti guutuun torbee guutuu deemaa bahe sun dagatameeti namni tokko namni Maccaa yookaan Tuulamaa yoo waa dubbate ka torbaan tokko sun hafeeti imaajin an wanta arge keessaa wanta na ajaa'ibu jechuudha. Uummanni kun hagam akka weenniin beektaa miti nama baadiyyaati mateem nama Oromoo taatee wallaastan jedhu weenniin maaliif adamsamaa jennaan bareedina ofii qabuuf jedhan waan bareeduuf namni jala deema maaliif mukarra galaa hin bareeda maal taa'uu qabdaree waan san barbaaduu qabda bareedina isaatiif tarii yoo dandeesse immoo yoo dandeesse ajjeesuu qabda jechuudha. Yoo gogaa uffatte malee way isa ta'uu dandeessa way weenni san ta'uu hin danda'amu. Kanaafi maal arganii like maali wanti kun ka jedhu argee jechuudha. Yeroo baay'ee argitee jiraatte like deemeetiin yeroo qubee kalaqansan illee argitee jirta. Ka kalaqee ka irratti wallole ka biraati fuudhanii waraana bilisummaa Oromootiif eessatti galchan Wallaggatti galchan. Wanti ta'aa jiru waan saniin wal fakkaataatti ta'aa jira jechuudha. Waan nama ajaa'ibu. Garuu namni sammuu qabu akka sammuu godhatu akka yaaduu danda'u ta'aa jira jechuudha. Ani eenyu waliin ooluu qabaa, eenyu bira dhaabachuu qabaa, maal ta'uu qabaa jettee akka ati argitee at least ka biraa haa hafu ka waliin jireenyaa haa hafuuti. Akka ati argitee yoo baasa yookaan bakka tokko deemfu waa fudhattuyyuu namarraa akka of eeggachuu qabdu si godha jechuudha. Cause namni kun akka naasuus hin qabne bakka maratti akka nama godhaa jiran argaa jirtanii. Like if you are not Muslim, if you are not like their families or what, like you know, maal argaa mucattiin tun duuteetiin kaafira baga duutee ka jedhu baga ajjeese ka jedhutu jira jechuudha. I was really scared and I was shocked. Like maaliif shock ta'e jechuudha. Cause why at this Oromo saying these things like waan Oromo matu barreesse immoo waan kan yaa rabbi kee maaluma argaa jira maaluma dhagahaa jira jedhee baga immoo tiktaakiin kunillee dhufe baga Oromoo bakka garagaraa jirtu tanallee walitti fidee baga Oromoo tana wal agarsiisee jechuudha. Maaliifi like duraanii uummanni Wallaggaa uummata barsiisaa ture uummata Oromoo okay like barsiisaa ture barumsarraa barannaa qubee irraa barannaa knowledge irraa barannaa jechuudha. Like maaliif jennaani isaantu they are close to like technology fis ta'ee argitee namoota communication gaarii namoota gosabaaf sablammiidhaanis ta'ee like
which is like argitee wanti silaa ilma namaatiif barbaachisu marti gara na jiraa jechuudha. Gara maccaaftuu lamaa kana jira. Those like gara biraatti warri jiraatu like they live like animal, you know. Animaaliin bineensa biraa yoo argamu fakkeenyaaf jaldeessi yoo baay'ate bineensa tokko of keessatti arge of keessatti nyaataa jechuudha. Maaliif jennaan gosa isaa waan hin taaneef, you know, like those other people they like living to go wow hin beekne. No study, no sociable, like they don't know how to live with people. So kan agarsiisaa jechuudha. Uummanni akkasii maal silaa ka ta'uu qabu sii galee biyyoota biraa yookaan namoota afaan isaanii hin beekne, namoota aadaa isaanii hin beekne, namoota akka Oromootitti itti dhiyaattu osoo hin taane hin sodaatu. Namootni akkasii sunniin osoo ati fakkeenyaaf namoota amma nama ajjeesan kana fuutee yookaan Ameerikaayyuu geessitee faranji matanaa akka gooftaatti ilaaluu hin sodaatu jechuudha. Itti dubbachuu iyyuu miti ajjeesu. Then fuudhi Arabuma tanayyuu yoo silaa afaan isaanii bariin akkaataa isaanii bariin ni sodaatu jechuudha. Garuu namni attaaksii godhu nama yeroo maraa si beekuuf waa'ee kan kee beekuuf jechuudha. So you've been hide with those people. We have to far away from them. You know, like they don't know how to live with people. Like animals in jedhisan jechuudha. Bineensi fi jaldeessi waliin jiraachuu hin danda'u. They gonna attack one another. Okay? So this is how to like. Na Oromoon tokkodha, Oromoon akkasiidha, Oromoon akkasii nuun jedhanii nutti fakkaatee waa baay'ee jechaa jirre. Okay, jennee waa baay'ee dabarsaa jiru. Waa baay'ee ta'aa ture. Taatee garaagaraa. Ani nani waa keessatti para haarsii kana para baaree kiristaana akka jiraatu mee ijoolleen kiristaana naannoo san jiraatan isaantu beeka. Fakkeenyaan siif kaasa. Kaffiyaaloo tufaa amma amantii keenya arrabsa jedhanii ustaaza sheekii gadi baate afaan ishii bantee gurbaa kana lubbuu tisiisaatti illee hin lakkoofne. Kan bira darbanii warreen amantii yaadanidha. Amantii yaadu yaadni isaanii marti amantiidha. Yoo akkan jedhu 100% hunda isaanii miti. Warreen muraasni gaariin ni jiru. Warreen akkasitti yaadanidha. Gochi isaan godhaa jira kun of nu barsiisaa jira, of nu agarsiisaa jira. Halagaa maaf ka'e kana ree? Halagaa maaf ka'e kana? Halagaatti maaf duulla? Sinuu halagaa tokko caaltani. Yes? Isaanii mataan isaanii halagaa tokkodha. Warreen amantii biraa kun warreen naannoo tokko. Naannoo lamaan kana keessa sadan kana keessa jiran. Asirratti waan tokko isin jechuu barbaadan like ani amma fakkeenyaaf mana fudhattee ijoollee naannoo achiiti jechuudha. Ijoollee Arsiiti. Ani fakkeenyaaf jechuudha sii galee maaliif isin jechuu barbaade ummata miti sii galee ummata miti like ummanni akkuma argitee ummata Tuulamaa kana jira, akkuma ummata Wallaggaa kana jira. Sii galee mi wanta amantiillee yoo jettee amantiillee waaqa kiyya jedha malee amantiidha amma yoo jenneet hin jenne argitee tsinfanyaa akraarii kanaa miti ummanni garas jiru kenna kun jechuudha sii galee like akkuma Wallaggi jiru, akkuma Tuulamni jiru, akkuma Harargeen baadiyyaa keessa jirtu warra magaalaa fi warra afaan Arabaa fi diqaalaa Arabaa fincaan Arabaa magaalaa keessatti dhalate kanatti ilaalee warra kanatu argitee warra amma gadi bahee kaanitti walitti laaqatee kutaa meeqa keessa seenee takka silxeetti heerumee as bahee Amaaratti heerumee as bahee argitee Adareetti heerumee as bahee argiteetiin Arabatti kagari heerumee like kanniintu balaa fide, kanniintu diinummaa fide. Yoo ammoo gara baadiyyaa gara maanguddoo yoo deemte ummanni Wallaggaa akkam ta'a? Akkas ta'a. Ummanni Tuulamaa akkam ta'a? Nama biraa yoo arge, alagaa biraa yoo arge, afaan isaa kasirratti loqoda isaa hin dubbanne yoo arge akkam ta'a? Gammadee sireerraa bu'ee ciibsaa jechuudha. Marqee nyaachisaa jechuudha. Aanan obaasaa jechuudha. Warri akraarii tsinfanyaa hin ta'in illee akkanaa jechuudha. Kana kan dhufetu maali? Amantii dhufetu ummata kana akka argitee ummata amma miidiyaarra jiru kan wal ijaartee argitee akkuma ganda yaateetiin waliin baateeti ummata Oromoo biraa attaaguutii jechuudha. Sii galee warri achitti illee nama miidhu yoo jiraate
ijoollee akkasitti ijaaramte malee maatiin namni tokkichi gadi bahee uummata Oromoo attaa godha jedhu hin jiru jechuudha. Warruma kanatu ijaaramee jira. Amma fakkeenya sii kaasee jira. Kaffee aduutu fagaa maatiin isaa arsii keessa furaachaa ture. Feesbuuka isaa qabda yoo ta'e